akan wajjin jiru gaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa Ispeeshaalistii dhukkuba keessaa fi onnee Dooktar Dhufeeraa Makonnanii. Dooktar. Hayya kam jirta? Nagaa akkam. Fayyuma. Fayyaa galatata. Jirra. Maaltu jira mee wanti haaraan gaa addunyaan akkamitti jirti yeroo ammaa kana? Addunyaan akkuma jirtu gaa diina guddaatu ilmoo namaatti dhufee jira. Wal'aansoo wal qabaa jirti addunyaan. Keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaan wal'aansoo baay'ee isa guddaa kan jedhamu irra jiru. Afrikaan immoo garasumatti waan deemaa jirtu fakkaatti. Diina guddaadha. Lubbuu namaatti dhufee, ikoonomiitti dhufee addunyaan kanarra jirti argite. Amma sadarkaa hamarra jirre amma hanga ammaatitti sa'a 24 kana keessatti nama hangamtu dabalee sadarkaa hamarra jira lakkoofsi. Argite amma egaa riipoorti kan ta'ee jedhu riikardii kan ta'e jiru haga ammaatti addunyaa irratti namni gara miliyoona 1.3 qabamee jira. Kan lubbuun darballee gara 770tti kan siqee jira argite. Daataa exactly amma sa'aatii 1-2 gidduutti hin qabu. Kanaafiyyuu baay'ee waan guddaatu jira beekta. Waan baay'ee deemaa jira. Sadarkaa biyyaatiin yoo ilaalame biyyeetamtu dursaa jira? Ameerikaatu dursaa jira. Amma gara dhukkubsataa 300,000 ol positive ta'ee argamee jira argite Ameerikaa keessatti. Akkasumallee namni du'an galmalee guyyaatti 1,000 ol du'a keessumsiisaa jirti Ameerikaan. Achi deebi'ee amma Ispeen, Ixaalii, Firaans isaan immoo tartiibumaan itti fufaa jiru. Itaaliin duraan Ameerikaatti aantee turte amma immoo Itaaliin ammallee akkasuma jirti garuu Itaaliin amma maalirra geesseetti seete amma akka gadi deebi'uurra jira shiidhaaf. Amma duuti guyyaa guyyaatti 800-900 ture. Amma gara 500-600tti gadi deebi'aafi jira. Maaltu jira waan kun seete piik kan jedhamu jira. Erga piik geesse caafiise qarqara ishee erga geessee booddee immoo achi iddoo sunirra guyyaadhuma murtoofte turte fakkeenyaaf 700 lubbuu namaa dhabda taanaan guyyaatti isarra guyyaadhuma murtoofte erga ture booddee immoo asii gadee deebi'ee hir'achaa deema jechuudha. Ixaaliin amma at least maybe gara hir'inaarra jirti fakkaata akkasumatti. Ameerikaan garuu baay'ee piikii gahaa jirti amma. Torban lamaan dhufu keessatti Ameerikaa irratti baay'ee waan balaa guddaan uumamuu danda'an. Amma Itaalii waan addaa maal gooteetti amma jijjiiramni kun kan dhufuu danda'e. Ameerikaan ammoo maal waan hin godhinii fi akkanatti dachaa meeqan dabalaa jira kan isaanii? Maal seetiin haalli dhibee kanaa akkam seete yommuu uummata gidduu al tokkicha galu ofuma isaasuma tokkichaan akkasumatti giraafii isaa kaafachaa deema. Namni ittiin qabaman exponentially dabalaa deema. Namni baay'een al tokkoon yommuu qabamu dhaqeetiin maalirra geessa namni du'uun baay'ataa, namni hospitaala ciisuun baay'ataa, namni dhukkubsatuun baay'ataa yeroo sun piik geesse jedhama. Achi booddee dhibeen kun argitee kiroonik illnesii miti. Kiroonik jechuun kan nama faana jiraatu kan nama faana turu miti. Hin dhufa hin darba. Utaalloo jechuudha. Kanaafiyyuu yommuu inni sirra darbuu ga'ummoo asii gadee deebi'aa deema jechuudha. Han dhukkubsatus guyyaa guyyaatti dhukkubsataan argamus guyyaa guyyaatti kan du'us nambariinsa asii hir'isaa deema jechuudha. Kana isa hir'isuudhaaf garuu biyyoonni adda addaa meejarii adda addaa fudhataniiru balbala isaanii cufatanii mana isaanii taa'aniiru akka gadi hin baane godhaniiru. Kan ta'u qabu duraan ta'u uummata gidduun galiin malee erga galee booddee cufattus dhukkubsachuun nafu garuu amma ta'e tokko stiil hinuma hir'isa. Gara biyyaatti yoo deebinuu sadarkaan biitii teenya irra jirtu maal fakkaata? Amma dhufee jira baqa. Galee jira argite. Galee jira. Akkuma hundi keenya beeknu amma 50 darbee jira.
namni lamallee lubbuu darbee jira. Baay'ee hin gaddina. Argite egaa nama 50 ol ta'e jechuun uummata gidduu ammamtu jira jechuuf hin ulfaata. Namni tokko qabame uummata gidduu deema taanaan guyyaatti 2.6 calculation isaa adda ta'eef gara nama 3 qabsiisuu danda'a. Namni sadan sun immoo boru isaan immoo deebi'anii nama 3 qabsiisuu danda'u. Akkasitti deema, exponentially deema. Tokkicha harka kee irraa bahee taanaan inni exponentially qabama. Amma namni tokko gara nama 700 amma 900tti qabsiisuu danda'ama jedhamee beekama. Isarraa kan ka'e nama tokko irraa kan kaate sun babal'ate gara nama 900 qabachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu maalirra jira kan jedhamu amma warra positive ta'e odeessuu dandeenya malee ammamtu uummata gidduu galeera. Torbanarraa maaltu ta'uu danda'a, torban lamaanarraa maaltu ta'uu danda'a kan jedhu baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a, cimaalee ta'uu danda'a. Meegaa isinii ogeessaa onneeti, ispeeshaalistii onneeti. Dhukkubni kun mee onnee hangam miidhuu danda'a? Yaa kan nuti haa ta'u jennee asii dhufneefis nama lubbuu isaanii dhaban keessaa parsantii baay'een warra dhukkuba onnee qabani. Nama hundayyuun ajjeesa, nama hundayyuun qabata, eenyuun hin dhiisu, ilmoo nama ammataatetti. Yommuu gara lubbuu dabarsuutti yommuu ilaallu immoo namarraa nama garaagarummaa qaba. Namni umuriin isaanii ol siqe akka ijoollee of eeguu danda'anii lubbuu irratti balaan qaqqabuu danda'a. Ijoollee irratti lubbuun qaqqabsiisu jechuu miti. Umuriitti aanee namni baay'een kan lubbuun isaanii irratti rakkinni dhufu warra onnee dhukkubsatanidha. Achi immoo deebi'eetiin warra dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, giffitisa jedhan kana, dhibee kaanserii adda addaa warra qabani. Most likely biyya kana keessatti immoo waa'ee HIVs ta'uu danda'a, isaanillee ta'uu danda'a jennee ni eegna. Garuu waa'een isaanii daataa badaa hin jiru. Dhiibbaa guddaa isaanii irratti fida kan jedhu akkas qixxeen jiru. Garuu immuniitiin isaanii amma gadi bu'ee jirutti keessattuu qoricha sirriitti fudhanne taanaan rakkina fiduu danda'a. Kanaaf onnee faana wal qunnamtiin isaa guddaa. Seenaas illee qaba. Yoo yeroon jiraate waa'ee seenaa onnee fi seenaa vaayirasii odeessuu hin danda'ama jechuudha. Amma jechuun saayinsiidha argitee kun amma uummataaf sirriitti understand gochuu dhiisuu dandeessa. Akkuma odeeffannoo qabnu amma Spanish flu kan jedhamu waggaa 100 dura bara 1918 uummata biyya lafaa gara miliyoona 50 oltu lubbuun darbe influenza flu kanaan. Yaa'u vaayirasiidhuma akka kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo sun erga isaan namoota dhuman sun erga ilaalanii booddee baay'een isaanii kan lubbuun isaanii darbe dhibee onneetiin ture. Warra lubbuun isaanii yeroo sun yaa'u influenzaatu isaan ajjeese jedhameetuma beekame. Achii booddee erga qorannoon godhamee booddee baay'een isaanii cause of death jedhama saayinsiidhaan. Dhukkuba onnee ture. Kan umuriin isaanii achi siqee ture. Amma yoona saayinsii koronaa kanarratti nama umuriin isaanii achi siqee nama dhukkuba onnee qabu jedhama malee riiziniin isaa kan lafa kaayamee jiru. Ani akkaataa saayinsii onneerraa ka'ee beekumsa yommuu waa'ee onnees ijoollee barattoota hakimoota barsiifnurraa ka'ee maal godhe seetee influenzaan suni qaamni keenyi yommuu vaayirasiin qaama keenya keessa galu immunitiin keenya rispondi godhe. Rispondi yommuu godhu waan lamatu uumama. Tokkichi vaayirasii sun nu ajjeesa. Lammata immoo vaayirasii sun ajjeesuuf jedhamee immunitiin egaa diteelidha. T helper 1, T helper cells, T helper cell 1, T helper cell 2 jedhamanii beekamu. Inni tokkichi protect godhee vaayirasii sun si ajjeesa. Inni tokko immoo vaayirasiitti ajjeesuuf jedhee keemikaala adda addaa keessattuu interleukin 6 kan jedhamu tokko baasa. Interleukin 6 kun onnee irratti maal godha seete nama dura ujumboon onnee
xinnoo ishii dhiphina qabu yookiin kolesterooliin keessatti kumuleet godhe unstable plaque kan jennu jira haakimoonni understand na gochuu danda'u interleukin 6 kun ishumasuma tokkoon danda'a sii galee jechuun onneensaa hojii dhaabuu dandeessi heart attack ka jedhamu sun onneedhaan dhukkubsachuu danda'a. Kanaafuu influenzaan bara 1918 ka'e sun namoonni baay'ee kan inni du'e of duuba deebi'an yommuu qoratan waan akkasiitu ture. Interleukin 6 kan jedhamtu kanatu balaa du'aa onnee wajjin wal qabate kan fide kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu dhibeen kun onnee faana wal qabata baay'ee. Nama onnee dhukkubsatan irratti xinnoo cimina fida. Nama dhukkubsatan duwwaa miti onneen isaanii dhukkuba qabaatee fayyaadhuma isaanii karaarratoo deemanii waa'ee onnee isaanii warri hin beeknes onneen isaa fayyaa ture jedhama. Garuu onneen isaa fayyaa ture fayyaa miti jechuuf fayyaa turuusaa ilaalamuu qaba malee dirqama mallattoo onnee qabaachuu hin qabu. Mee gara onnichi dhufna gaa'ii namoonni amma akka tuffachuutu jira dhukkubuma kanaa'u walumaa galatti mee wanti godhamuu qabu maali waan kana ittisuudhaaf sadarkaa amma irra ga'een agarra akka biyyaatittis biyyoonni tuffataa turaniis amma garuu haala isaan keessa jiranii namni hundi argaa jira waan ta'eef akka biyya keenyaattis yoo deebinu ta'e waan akkasiitu mul'atu uummatuma keessas yoo deebinee ilaallu ta'e jechuudha. Kanaaf mee wanti godhamuu qabu maali dooktar? Akka biyyaatti akka dhuunfaatti kan godhamuu qabu waan baay'ee jira argite. Biyyi istiraateejii qabaachuu qabdi. Istiraateejii qabaachuudhaaf saayinsii vaayirasii kanaa warra hooggananiifis warra bushaniifis galuufii qaba. Yommuu akkas jennu maa'inni vaayirasiin kun ofiisaa fiigee dhufee namatti hin bu'u. Namarraa namatti darba. Okay? Chaayinaadhaa calqabe. Chaayinaadhaa qilleensa miti kan nutti fide. Namatti maxxantee nama keessa teessee pileenii yaabbattee dhufte. Argate. Addunyaarra kan facaase eenyu yoo jette pileenii facaase addunyaarra. Chaayinaadhaa ka'ee achumatti hafa ture. Akka bulchaatti akka hoogganaatti kun namaa galuu qaba argite. Kan olii gadi fuudhee deemu kan biyyarraa biyyatti dabarsu pileeniidha. Pileenii yookiin pileenii isaatti maxxantee taa'uu dandeessi. Yookiin nama dhukkubsatee nama vaayirasii sun qabateetu baatee pileenii seenee biyya biraa geessee dabarsa. Erga biyya sun geessee booddee immoo biyya sun keessatti ammas pileenii biyya keessaallee ta'uu danda'a. Yookiin immoo konkolaataa. Maaliif vaayirasiin kun anan sitti mu barbaadu meetirii 2 duwwaatti an ishiin anarraa sitti darbuu dandeessu. Meetirii 2 walirraa fagaanne irra taanaan vaayirasiin sun fiigdee waan si qabattuuf hin qabdu. Kan an si qabachuu danda'u ani baadhee uummata gidduu galu abalu baatee uummata gidduu galu. Kanaafiyyuu asii kaaftee moyyaalee geessuudhaaf asii kaaftee dambidolloo geessuudhaaf asii kaaftee mattuu geessuudhaaf asii kaaftee amboo geessuudhaaf konkolaataatti fayyadamuu qabda. Ofiishiin deemtu isheen kan baatee deemu namadha. Namni immoo yoo xinnaate kiiloomeetirii 7 yookiin 10 caala miilaan hin deemu. Miilaanis miti kan ishiin deemte achi geessu konkolaataa yookiin pileen. Kanaafuu istiraateejii yommuu baaftu kana irratti baafachuu qabda argite. Tamsaasanni kun akka biyya keessatti hin facaane akka baadiyyaan deemne maal gochuun qaba. Miinsi vaayirasii ittiin deemtoo kanadha. Kana irratti hojjechuun narra jira jedhee mootummaan gadi taa'ee ogeessa fayyaa wajjiniin beekumtiisaa warra qaban epidemiologist prevention irratti warra hojjetan faan sirriitti hojjetee yeroodhaaf murtee dabarsuu qaba. Akka dhuunfaatti immoo namoonni kan beekame jira argite. Maaltu beekame akkaataa inni itti darbu tokko namichi vaayirasii qabu sun yommuu qufa'u yommuu haxxiffatu nama isa bira jirutti dropplets jenna. Droppletiidhaan darba. Droplet jechuun amma fakkeenyaaf yommuu haxxiffattu otoo mastaawutii maskootii irratti haxxiffattee dhangala'aa achirra hin argita miti. Isaan droplet jedhamu. Vaayirasittiin akkuma jirutti fe'amtee isa keessa jirti.
meetirii lama gidduutti si qabachuu dandeessi yommuu namichi sun haxxiffatu jechuudha. Kanaafiyyuu namni namarratti akka hin dabarreef yommuu haxxiffatu of eeggannoo gochuu qaba. Amma maaltu jira meetirii lama irraa fagaachuu qabda nama tokkorraa. Wal duukaallee yommuu deemtu walirraa fagaattee deemuu qabda. Kanaafiyyuu karaa haxxiffoo kanadha. Lammata immoo namichi vaayirasii qabu harka isaatiin funyaan isaa qabatee afaan isaa qabatee ija isaa sukkuume yookiin immoo iddoo tokko sibiilas tuqee maalis tuqee harka isaarra vaayirasiin jiraachuu danda'a. Wal tuttuquu dhiisu. Takkaadhuma amma dhibeen kun darbutti wal tuttuquu dhiisu. Harkaan wal qabachuu miti badaadhuma wal tuquu dhiisu. Sadaffaa akkaataan inni itti darbu inni meeshaarra tura argite. Meeshaarra tura, uffata keerra tura, kophee keerra tura, balbala sibiila isaarra tura, boordii waan adda addaarra tura, teebilii oofisiirra tura. Yommuu isa tuqxee booddee harka kee dhiqachuu. Qulqullinni harkaa baay'ee iddoo qaba. Saayinsii amma jiru. Qulqullina harkaa eeguun baay'ee iddoo barbaachisa. Qulqullina harkaa yommuu jennu namni kan isaan galle tokko maallaa vaayirasiin kun argitee calluma jettee teessi. Maaltu jira seetee lipid faat marsamtee jirti. Keessi ishii immoo RNA kan jedhamu fi waanuma niikulas adda addaa qabdi of keessaa. Achi immoo wanniin sun inni lipid layer faatiin ishii marsitee jirtu vaayirasii kana dhaqxee ishiin riiseptarii qabdii dhaqxeetiin seelii namaatti maxxanti. Yommuu dhiqattu faat kana caccabsuudhaan noormaali bishaan miti kan sii caccabsu saamunaa. Saamunaan lipidiidhaan dizintigireet godha hin caccabsa jechuudha. Kanaafuu saamunaa hoomacha isaatiin kanatti sukkuumuu qabdu malee sirriitti bishaan galmalee itti naqxeef sirlee miti amma saayinsii jiruun. Lammata immoo kan lipidii kana saayinsiidhaan caccabsu alkoolii. Kanaafuu saamunaan hoomacha isaatiin aanati yoo xinnaate sekondii 20 otoo ta'ee garuu sekondii 40 gaariidha jedhama. Saamunaa oomacha suniin ati sukkuumuu qabdu malee bishaan galmalee itti naqaa oolteef miti dhiqadheera kan jedhamu. Bishaan vaayirasii sun seelii waan lipidii sun hin caccabsu. Bishaan garuu arafaa baasisuudhaaf kan si fayyadu bishaan ijaa ta'eef bishaaniin oomacha saamunaa sun sirriitti sukkuumuu qabda. Erga sukkuumtee booddee jalma qabdeellee oomacha isaa ofirraa kaaftee harka gogfattee deemu. Qulqullina harkaa jechuun akkasi. Calmadhanii amma karaarra muu deemnu ilaalla. Bishaan ofitti nannaqan miti hin hojjetun. Akkasuma. Hoomacha isaati kan lipidii sun achi dizintigireet. Lipidiin sun irraa akkaateetti taanan ani ittiin dhuftee seelii namaa qabattuun qabdu gatiin qabachuu vaayirasiin sun achi booddee. Wayyee Dooktar hanga istiidiyootti dhuftanii gaa odeeffannoo jiru daawwattoota keenya biraan waan geessaniif hedduun isin galatoomfadha. Gal. Daawwattoota keenya kabajamtoota hanga ammaatti kaasinis daawwattanii hubannoo akka argattan abdii qabna. Waldaa Hakimoota Oromiyaa ni galatoomfannaa. Dooktar Dhufeeraa Makonnin Yuunivarsiitii Finfinneetti ispeeshaalistii dhukkuba keessaatiif yoonne ni galatoomfannaa. Horaa bulaa isiniin jedha.